السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم أولتن جرتو نوا قبدو فيا بقى نغان أولتني أول مني نغا سنيفاتا وربي نغان أو شرما نغوي نغان وابشو بربرا نغان وفاتا وربي أمري نوالي رسو إيغا هرواي غاري وراكتو تسبا دمي سعود عربيا خيس جرين راها سعود آفقانين دفه إيغا سينان غاري وراكتو تسباتيس akka barreeffama irratti argaa jirtan kanatti isiniif mul'atu kana dubbisuullee dandeessanii. Gareen kun egaa garee Oromoo bakka rakkatti hundatti gargaaraa jirudha. Seenaa isaallee asumarraan isin agarsiisaati. Ammoo hanga inni uummata keenya bira dhaabbates asumaan isin agarsiisaati. Akka waliin daawwannu isin jechuun barbaada. Egaa ammoo ilaalchiin asirratti illee baaseef akka Oromoon hundi agartee garee warraaqsa sabaa waan hojjetaa jirullee ragaan isaadhaa gadi bahee hanga inni gaheen isaa maallaqni isaatis bakka gahaa jiruu fi hamma uummatallee gargaaree akka uummanni Oromoodhaa bal'aan argee ittillee gammadu jechuu barbaadeeti. Kana dabalataan ammoo kan hin barbaadee jiru tokko sinuma jira. Uummati Oromoo bal'aan Oromoo rakkate bira yeroo hunda dhaabbataa jiruuf nutilleen ammoo hanga dandeenyuun ummati biyya Arabaa kana keessa jiran dandeettii isaaniitiin gargaaraa jiranii madoo keenyallee hamma gargaaran walumaan daawwannaa. Hanga hafanillee muraasii inuma hafa taha. Garuu warra ilmaan isaaniirraa wareegamanii ijoolleen isaanii manatti nu biratti haftee kaan manni irraa gubatee abbaalleen wareegamanii ahliin isaanii wareegamanii qofaa jiranillee ni jiranii. San hundaafullee gargaarsa waan hin qaqqabiniif Oromoon bal'aan waan kanatti yaadee akka gargaarsa godhuuf kabajaan gaafannaas isa jedhuun qaba. Kanaafuu akka waliin daawwannu isa jedhu kuni garee warraaqtoota sabaa kan hundaa'ee bara 2016 maqaa rakkoon Oromoo karaa jijjigarraa Oromiyaa keessatti ol buqqifaman bara wayyaaneen uummata Oromoo dararaa turte san kan kaleessas dararamaa jirru san sababa sanii waan uummati Oromoo buqqa'eef wanni kun hundaa'uu danda'e jessa jedhudha. Eegasa gaafsa hundaa'ee Oromoon bakka rakkatte hundatti gargaaraa isa jiru garee warraaqtoota sabaati. Kanaafuu Oromoo bal'aatti gadi baafnee seenaa isaatis gocha isaa fi jecha isaatiillee hunda akka waliin ilaallu jechuu barbaadeeti. Kun ogaa barreeffamni isaadha bakka itti gargaare hanga nama gargaare keessa waan jiru bara 2017 inuma jira. Akkasuma waliin daawwannaa fayyaa nuutaa jiraadhaa baga jiraattanii bara 2018 keessa hamma gargaare barreeffama irratti argaa jirtanii. Egaa akkasuma waliin daawwannaa baga jiraattanii baga walumaanuu jiraanne koreen garee warraaqtoota sabaa hundi keessanuu galanni keessan bilisummaa ta'uu umriin keessan dheeraa ta'uu rabbi fayyaa isiniifaa kennuu rabbi nagaa isinaa godhu. Hawaasni garee kana jalatti hirmaachisaa jirtanillee hedduu galata qabdanii rabbi isinaa gammachiisuu rabbi umrii isinaa dheeressu. Umriin teessan dheertuu haa ta'u qalbiin teessan gammadduu haa ta'u hawaasa keessan bira dhaabbattanii akkanatti uummata keenya yeroo rakkatan hunda gargaaraa jirtanii. Egaa kunis asitti bara 2019 keessa hanga gargaarame waan gargaaramellee waliin daawwachuu dandeenya hanga tokko. Galatoomaa fayyaataa jiraadhaa amata kana hunda warri biyya kana keessa teessanii uummata keessan gargaaraa jirtan rabbi khayriin isinaa yaaddatu umrii rabbi isinaa dheeressu jenna. Egaa ammallee gargaarsi barbaachisaan tahee kan uummata keenyaaf barbaannu ni jira. Garuu rakkoon biyya Arabaa keessaa waan baay'ataa jiruuf dalagaanis akka malee dhabamaa jira. Mootummaanis akka malee waan nama guuraa jiruuf rakkoon baay'ate waan jiruufuu gargaarsi uummata keenya bira waan hin gahiniif hanga uummanni wareegamee ijoolleen isaanii nu harka jirtu ijoolleen isaanii mana jirtu manni isaanii gubatee ala jiran. Egaa akkasuma taanee waan ta'uu jirruufuu ammallee gargaarsi Oromoo biraa akka godhamuuf asumaan dhaamsisiniif dabarsa jechuu barbaadeeti. Bara 2019 keessa kun kan gargaarsi kun garee warraaqsaa irratti kan godhamedha. Akkasuma argaa jirtan gaahii walumaan agarra bara 2020 hanga gargaare amatatti rakkoo uummata Oromoodhaaf akka keessa hundatti koreen isaanillee waan hojjetan hunda uummataaf maallaqa baasii godhanillee guyyaan waatti dalaganillee nama dalaganiifillee nama galata oolaniifillee hunda waan galmeessaniif hedduu haa galatoomanii jechaatii kuni bara 2020 keessa waan hojjetamedha. Haa galatoomanii jechuu barbaadeeti amma immoo bara 2020 keessa kunoo rakkoo walitti bu'iinsa lola walloo keessatti argameen kan ummati keenya rakkatee rakkoon cimaan irra gahee ture. Kana barreeffama kana irratti ilaaluu dandeenya. Gargaarsi uummata keenyaaf godhame nama 146 warra madaaniif 3,000 kan gargaaramee ture madoon
yeroo jalqabaatiif nama 440 akkuma gargaarameen lola lammaffaa nurratti bu'ee jennaanuu akkasumatti lola jiruun gargaarsi kan danda'amne waan ta'eef duubatti deebinee dhaggeeffanne. Wanni gargaarames gaheen maallaqaatiis hangi kennameefis asirratti galmeessanii gadhiisan. Koreen biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran kan hojjetaa jiran haa galatooman, rabbiin umurii isaanii dheeraa rabbi haa godhuu, rabbi fayyaa isaaniif haa kennu. Barreessaa abbaa dinagdee itti aanaa bakka bu'aa hundi keessan rabbi nagaa isin haa godhu jechaati. Koree qofa osoo hin taane hawaasni yeroo hunda amata kanaa hunda keessatti qooda baataa jiran gahee isaanii maallaqa isaanii kennaa hirmaataa jiran illee haa galatoomanii. Egaa kun akkuma waliin argaa jirru kana daawwachuu dandeessanii dubbisuu dandeessa jechuu barbaadeeti. Fayyaataa jiraadhaa uummata Oromoo bal'aa baga jiraattanii ijoolleen Saudi Arabiyaa, gara Jibuutii, biyya Dubaayii fi Qaxarirraa illee gara Kuwaitiin illee tokko tokko keessa nama jiranii. Haa galatooman, galanni isaanii bilisummaa ta'u, umrii rabbiin waa dheeressuu. Kana kunoohii egaa gaheen marsaa duraatiif gargaarsi godhamee fi haftee illeen hunda ragaa wajjin waan dalagaa jiraniif gareen kun garee galateeffatamuu qabu, garee jabeeffatamullee qabu. Garuu koreen garee kana hojjetan dhossamaan saba isaanii bakka itti rakkatan gargaaranii hawaasarraa maallaqa isaan fuudhan sassaaban hunda fuula uummatatti gabbaasanii gaheen keessan kana kunoo akkatti hojjetaa jira isa jedhaniin haa galatoomanii. Garuu addunyaa irratti bahanii hojiin isaanii hangana mul'ate hin beeku. Anillee ammoo heyyama isaanillee hin gaafanne waan itti gammadee waan dasnaan jeefiin waan kana hojiirra oolchuudhaaf qilleensatti baasuudhaaf yuutuubiis feesbuukirras akka oolu godhuudhaaf kana godhe haa ta'uutii galatoomaa jiraadhaa. Isaanillee dhiifama gaafachaati. Hawaasa garee san jalatti yeroo hunda hirmaachaa jirullee dhiifama gaafachaati. Kunoo gaa maqaan warroota madaahanii ummati keenya lola marsaa duraatiif madaahee maqaan isaanii gargaarameef kana egaa walumaanuu daawwatuu dandeenya hanga isaaniiti. Maashaa Allah tabaarakallah. Hawaasni keenya qabeenya keessan bakka gahee hundaa argaa jirtan rabbiin khayrii isinaa yaaddatu, rabbiin umurii isinaa dheeressu. Ammas warroota hafan yatiimtoota akka yaaddannu armala akka yaaddannu isa jedhu dhaamsa asumaan dabarfachuun barbaada. Oromoon bal'aan gargaarsa karaa garee warraaqsa sabaatiin hanga dandeessan warri lillaahi barbaaddan yatiima akka gargaartan. Rakkoon Walloo keessa jirtu amma duraas maqaa waan isaatii fi maqaa bokkeenyi waan hin roobiniif addunyaa kan qabu danda'e kan gurguranne inni qabus gurguratee diina ofirraa ittisaa waan jiruufu rakkoon cimtuun akka jirtuuf dandahee namni ollaa bukkeetti gargaaru waan hin dandeenyeef Oromoon bal'aan lillaahii barbaaddan rabbii keessaniif jecha boru nayyatuu barbaaddan akka karaa garee warraaqsa sabaatiin koree warraaqsa sabaa abbaa dinagdee gahaa fi barreessaa gahaa waan qabaniif isaanitti akka dhuftanii gargaarsa ummata waliin gootan kabajaanis hin gaafanna. Kunilleen egaa warra gargaarameedha. Walumaanuu daawwanna bismillah. Nama 446 jechuun kanaa jechuudha. Ammallee immoo akkasitti gaafa lolli marsaa lammaffaa dhaabbatetti ammaas madoo marsaa lammaffaa isa jedhu kuni waa hedduudhaan kunnee lammatatti deebineef malee nama tokko marsaa lammaffaa wanni kennameef hin jiru jechuudha. Namni tokko marsama tokko fudhatee egaa saniifuu gahee horii kana hundaa waan hin danda'iniif dandeettiin biyyoota rakkoo waan jiruufu rakkina jabaa keessa waan jirruufu egaa maallaqa gahaa waan kana ittiin hojii hojjannee nama gammachiifnullee hin qabnu dhiifa. Egaa akkasuma hedduun bilbilinatti dhufee hin dhaabe. Egaa marsaa lammaffaa inni jedhamu kunis marsaa lammaffaa irra deebi'ee kennamuu osoo hin taane rakkoo hedduun uumamee akkasitti gargaarsa waan dhaabneef lammatatti deebinee warruma hafassan akka xumuramuuf marsaa lammaffaa gargaarame jechuudha. Kunilleen isaan kanaadha. Rabbiin isaan fayyisuu fi madaa isaanii rabbi saraa godhu, rabbiin umrii isaanii dheeraa godhu, qalbii isaanii gammada rabbi haa godhu. Warroota gargaaranillee rabbiin addunyaa akhiraa isaanii gammachiisu, fuulli isaanii ifaa ta'u, qabeenyi isaanii barakaa ta'u, umrii isaanii dheeraa ta'u, ahliin isaanii nagaa ta'u, biyyi isaanii nagaa ta'u, rabbi isaan haa bilisoomsu. Nagaa nuuf ta'a jiraadhaa. Rabbi walumaanuu nu haa bilisoomsu, walumaanuu nu haa gammachiisu. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Marsaa lammaffallee nama 100 gargaaranii akkasumatti hanga dandeettii hojii isaaniitillee kana gahaa hangi isaan gargaaranillee 3,300 nama kana hunda gargaaruun isaanii ani hedduun itti gammadee hedduun galateeffadhaa. Akkasii ammallee marsaa sadaffaatiif jechuudhaan jalqabame kunoo kana
walumaanuu dubbisuu dandeenya, walumaanuu arguu dandeenya. Rabbi nagaa isaan haa godhu. Ammaas madoon gara xumuratti siqaa jira. Garuu maallaqnis nu harka waan dhumaa jiruufu herrega xumuraa gaafa goonetti illee akkasumas hin beeksisuu nin barbaada. Garuu warroota ahliin isaanii akka lola deemaniin dhuman, manni isaanii jalaa gubate, ijoollee xixiqqaan alatti hafe, jaartiin of dadhabduun alatti hafte ni jirti. Yatiima ta'anii kan namni danda'e dirmannee fi jaroota san Oromoon bal'aan akka gargaartan kabajaan sin gaafanna jechuu barbaadeeti. Egaa gargaarsi kun gama yatiimaatti waan nu hafeefuu dandeettiin ammoo biyya Arabaa keessatti qabaanis waan hammaatee jiruuf rakkoon uummata keenyarra baay'ataa waan jiruuf wal gaafachuullee nutti waan ulfaateef Oromoon maddii lammanii argaas jira qubas qaba jechuudha. Kanaafuu gargaarsi gama yatiimootaatiin akka itti fufu kabajaan isin gaafannaa. Fayyaa nuutaa jiraadhaa umurii dheeradhaa. Kunillee marsaa sadaffaadhaaf arma gahee jira gaahii. Egaa gara xumuratti siqnee jirra. Rabbi kheyriin isin haa yaaddatu. Warroonni gocha kana hojjettanis, warroonni gumaachitanis, warri immoo yeroo hunda waan kana jala deemtanii ilaalaa jirtanis baarakallahu fiikum jazaakumullahu kheyran. Warroonni immoo biyya keessa deemanii tokkoon tokkoon hularra deemanii uummata kanaaf kennaa jiranilleen galanni isaanii bilisummaa ta'u, umrii isaanii dheeraa ta'u, limaan isaanii nagaa ta'u, qabeenyi isaanii barakaa ta'u, hormaan isaanii qajeelaa ta'u, rabbi nagaa isaan haa godhu. Fayyaa nuutaa jiraadhaa. Hawaasni garee warraaqsaa jala jirtan hundi keessanuu sheer laayik godhuu hin dagatinaa. Uummata Oromoo biraan gahuu hin dagatinaa. Maaliif jennaan waan kana akka gargaarsi maddii lammaniihuu gama garee warraaqsaa dhufee uummata keenya gargaaru madoo abbaan osoo carraaquu yoomiyaa dalagatee kaan jimaa gurguratee kaan ammoo waata kan qabu kisalii godhatee osoo jiraachifatu rakkoo awwaannisaa jalaa bahee oduu humna isaatiin jiraachifatu irraa wareegame kana akka deemnee yaaddannu kabajaan isin gaafannaa. Sheer laayik godhuu hin dagatinaa. Fayyaataa jiraadhaa. Umrii dheeradhaadha. Kan hafeef ammoo rabbi jiraa waliin jirra. Ka darbeef wala galateeffannaa. Galanni keessan bilisummaa ta'u, umriin keessan dheeraa ta'u, qabeenyi keessanis barakaa ta'u, jireenya keessanis bareedaa ta'u, baganuuf jiraattanii kan ilmaan qabdan walii rabbi isin haa jiraachisu, kan hin qabne rabbi isiniif haa kennu. Kan walii fuudhe rabbi warra fuudha gaarii argatee fuudhu rabbi isin haa godhu. Kan heeruminis fuudha gaarii warra heerumu rabbi isin haa godhu. Nu jiraadhaa fayyaataa. Oolmaa gaarii isin jenna. Rabbi nagaan oolchee armaan nu ga'e nagaan nu haa bushu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.